لا إن صداتي قلت ما لي برجع لا متي بقى إن صداتي يراتي إنما صداتي يراتي ما لي جال لا متي بولتي صداتي بولتي جنين نتاني كيسا سيرا أنا قاعدة كندا ديمي أما جنين نتاني هيرمو بربادا قاعدة كندا ديمي أنا جنين نتاني هيرمو بربادا جد Fateen kosti naariin obboleetti maal qoosa maaltu fide maal du'aan qoosanii sodaadheeraa lubbuu xiyyaafuu bamooti qalla daalande an garuu wallaahi mana haadha faatee dhaqee sinin nyaata nyaadhu sama dhugaa wallaahi mana haadha faatee dhaqee nyaata nyaadhu. Ati mana haadha faatee dhuftee nyaata nyaattu ati faatee siif jecha bishaan hin buufti jettee yaaddaati. Jechuun osoo mana keetii miti. Kafteeriyaa maatii ta'etti illee taa'ee nyaadhu waantu ani bexaam eeggadha. Sanii miti. Isin ati yoo ati yaaddu mana ati faatee anaaf kaatee bishaan ni buufti jettee ni yaaddaati. Si jamir masaanuuti yasseeni taa hin jedhu. Osoo miti kafteeriyaati guyyaa takka shaayii dhuydee an deemee dhugu waan obaasta. Asik bar biyya kana mana Suudaaniitti jira jedhani mana Suudaanii dhaqanii achirraa waa walitti dalasiisan jedhan. Gaafadhamee qoyimee nama keessa be. Warabbal kaaba haatee waan Suudaanii beeyti jedhee namannatti warabbal kaaba yoo si sobaaraadhe anki jibadheen jaalu. Waan Suudaanii beetti eessaatti qoyeetiin moo asitti? Thank you Mubarak ulfaadha. Ati dhiyoo tanallee namni sun laayivii marra si dhaggeeffataa ture waan Suudaanii haasofte waan Suudaanii minaamina haadhallee irra deebitee haati faatee bara waan san gootee jirti. Eenyu haati faatee mana Suudaanii beetti? Warabbal kaaba warabbal kaaba. Mana Suudaanii asitti moo Kuweetitti sila Kuweeti an guyyaa takka Suudaanii argeen beeku. Asi moo Kuweetitti? Ingoonsistii achi waan biraan barbaaddu jedhan bicha yookaan. Nama sanii miti bakaliin an dhaggeeffadhu asitti biyya kanatti ammoo biyyatti jedhan. Akkasii addaan hin baafanne an oduu fuudhuun jaalladhu miseeji madeeraa wayittu na ga'e. Maaliif manzaraa jabsiifte dumaashiitti yaada baate? An obboleettiteeti miti isin dumaashiteeti ani hoo. Allah. Khaliifatu yoo akkana sagalee wal fudhatee na dubbate moo? Dhagaye sa dumaashii jechuun dumaashiin bar waa hundara nama jettu atti yaafite jechuun madhiisi amma dhagaye akkami garaa jabaattee manzaraa jabsiistame. Ani barsiis dumaashii dhallee dhageeffadhu dumaashii dhallee gizee isiin hin beekne durarraa kaasee dumaashii dhallee obboleettii dhallee obboleessallee ammas gorsaa kiyyallee kan bar yeroo asirra waan barbaade haasa'ee dogongode keessaan na bilbilee dhiisii taas gabbaa'ee sirraan barbaachisu sirraan tolu naan jedhu na siife amma indee akkamitti qoyyadee barre. Khottume. Gowwaa maaltu singee hoolaan aan jette takka rabbii keessadaadhu. Mee na laali malkii kiyya laali nama gowwaa fakkaadha mee rabbii keessadaadhu bareeddu. Mee gisee gowwaan aan jette kollee mee dhiis kawan akkana tan bareesse. Dhagee haadha faatii ati qoy bilbila Hamzaat irratti hin bilbilin arra booda dhugaa rabbi. Bilbila Hamzaat irratti hin bilbilin tiktaak Hamzaat irra geemii ergattee geemii waliin hin taphatin. Dhugaa kiyya am serious. Ammaan boodi jecha. Hai akka bara waan majabaateen harkaa baasee malee jettee gisee lafa laaltee haasa'u gurbaan miira keessa seenaa bara. Anka jedhu amma qoyaa abbaa hayyuu qorqorti isatti galte jedhe takka jedhamte afoollee dhaabatee takka waallee dubbadhee hin beeku. Hadda ammoo jedhamte afoo dhaabatee dubbachuu. No, I'm sorry. Wallahi afaanin albi injini waan takka injini. Ada faate wallahi. Ani gisee si waliin taphattan hedduu na tola. Gisee sin dhuftanii akkana waliin taphattan dumaashin diislaayis afaaniin hedduun dubbattu. Manzaraa birraa buusi sirriitti na dura taa'ee sitti naasawa. Hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa. An kan nama tokkootiif ni beektan na beekta. Naafeti nama ashitii durallee naafeti na wal beeka. Yaa gara laafetii ta'u wallahi nama gaariidha. Of course. Naa jiraadhu. Kamu mau yatim mal bapak kabatte mal gadditi sila no kolfaa jirra. Maa gadditasi? Isi No, nama isi na bira kini sodaatti. Dumaashi maali? Kaliifoo duraan dubbadhu. No wallahi taphadhu akkasii miti amma barsu bolis. Amma bar duraan yoo si harka laayifii irraa bafaa bahuun ture ni beekta. Laayifii yoo itani jooyin godhu wallahi dhiisee wayita cufu dura.
nama gaafa kabaju ani hagas takka daangaan wayita nama kabaju hagas takka gaha duratti wanta akkaan dubbatu. Abshir, abshir, abshir. Wallahi Islamee kana. Jechuun innis nama kabajaati. Haalaan badin haasayaa hin badin malee khaliifaa ol dhiqqaatee jedhe naannoo waggaa lamaatiif deemna. Akkanumatti isaan argaa. Takkaa nama gaddummaa faarsoo miti. Gaafa Arsii fi Harargee wal dhabdellee inni ijaarsa. Gaafa Arsii fi Shawaa wal dhabdellee Wallaggaaf Shawaa wal dhabdellee kutaan Oromootuun gaafa walitti buute inni ijaarsa malee takkaa gandummaa faartee takkaa akkas nuu ta'uu qaban takkaa akkana nuu jechuu qaban jedhee hin beeku. Nama kaan dinqisiifadhu yookaan ammoo galateeffadhu keessaa nama tokko waan ta'eef birumatti yoo ati dubbattas somaa rakkoo hin qabu. Ashittiin na sodaatti yaa waan wallahi gaafuma sodaatti na sodaatti ani jechuudha. Ani obboleessa keessanii barra jechuudha. Inuma dafaatee faa gaaf tokko inuma jaalalamaa walii himannee jirre naafisii waliin sodaannu. Ati garuu na sodaatiin gaatumaa ishee. Yaa fuuldura keeyyoo dhiisaa amma haga durirra xiqqoo isii amma wayyaa. Wallahi ani bar namni social media gaafa na argu nama nasaa gaafa ija laafa hedduu takka ija laafa keessattuu nama afaan na kabaju ija laafaa fi akkasuma garaa laafallee so amma akka dhiyoo tanaa tokkorra ammuma wayyuu xiqqoo baasii dudubbisa. Amma mooyyoo amma anis bara mooyyaa bara jechuun waan hin jiruun beeka. Duraan yoo isin gasti jalate tiktaak biraatiin faa dhokodhee isin laala. Yoo dhufta yoo jooyin gootan tiktaak biraatiin yoo ammatti gaafa duraasan silaa tiktaak biraatiin gisee na jala dhuftu tiktaak biraatiin dhufte ni haasawa ni taphadha. Goti jooyin goote hamba gollif keessaa jee. Hareel galaanaa suuraatii gaggara galchee hareel gala suuraatii gaggara galchee beekte aaree akka tokko. Bakka nama biraa fakkaatee namni biraa arrabsi kana nama biraa isaan beekte itti mutti iyyaa dhufanii aniifumaan akkana jechaa jira gaya gizeeti jooyin goote jechuun maallitti biree isaa beekte. Baajawee har'a namni dhibbaa fi waan ilaalan bara feemasiin namni feemasuma jala feemas ta'anii namni dhibbina ilaaluu jira bara numaatu alhamdulillah tumaashoota akkanaa gizeen qabu meela miira akkamiin natti dhagahamame kiu jechuudha amma Bareeda. No wallahi rakkoon qabu qaalii kenna wallahi sitti kaata malee onni rakkoon qabu. Ashitti maqaa si balleessaa turte haga biraa baate jedhan si namaan jettee maqaa na balleessaa turte. No isin bara nama isin neetworkii isiitii baasee naan jetti. Malee waan biraan jedhu. Waanuma hamaa dubbadhatti fakkaata nama duuba no waan namaa naasa'u barna kaffalaniitu naasa'u. No waan amantu. Walla maqaa si balleessaa jirti maqaa si balleessaa turte naan jedha wallahi kun amma. Warra komentii kana ilaalee wallahi naa amantaami wallahi naa amantaami anaatu arraboota keessi naa musaatu. Haye. Wayita namni achi komentii barreessuuf as dhuftee komentii sa'anii waan asitti komentii si barreessan osoo. Komentii jalatti akka jirtu wallahi billaa mana Suudaanii oolti siin jedhanii wallahi kollaali komentii na jalatti mana Suudaanii dhatte jette maaf akkas jetti. Maarree ansimaan jedhee barsa. Jechuudha si. Na biratti akkas hin jenne. Mana Suudaaniiti maal godha qoy. Maasitu jedhe wayaan isiin jedhe. Namatu naan jedhe jette bar haati faatee mana Suudaanii oolti jedhanii namatu naan jedhe wallahi jette. Namni haati faatee mana Suudaanii oolti naan jedhe suni kan mana Suudaaniitiin na arge sun kam inni. I don't know. Isa waan akkana bakka malee. No. Wallahi qoosaa waan akkanaa nam fedhu wallahi kalifa sorry wallahi. Namni haadha faatee mana Suudaaniitti arge sun tokkoffaa inni maal godhu mana Suudaanii dhaqe lammata ammoo akkamitti na arge. Maa dubbii fiddee astaghfirullah. Naman naan jedhe ashitti naman naan jedhe wallahi naman na himete sanuu wallahi jette bar. Yaa suni dhugaadha. Ammallee na uummanatti hime. Situu waan Suudaanii maal kaaste? Okay. Namasti oi. Listen me. Namasti hin jedheemi. Nama mana Suudaaniitti haadha faatee arge san nama sannaa baase.
wanti nama tana dhukkubsite rabbi fi ani waan nyaanne na dhiisi. Ani na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa biyya kana dhufee antiyyaa fuudhee biyya kana dhufe haa ofii mana Suudaanii oolutu iyyuu mana Suudaanii oolti anaan jedhe. Kuweetiin Suudaaniin hin jirtu, Itoophiyaa Suudaaniin hin jirtu, ani yoo jiraate illee irraa quban qabu biyya kana reefuu dhufe namnummaan mana Suudaaniitiin na arge sun tokkoffaa osoo maal godhu mana Suudaaniitiin na arge lammata mana Suudaanii inni maaliif dhaqe? Maal beekaa waan sin daleedha? No, Khalifa, it's not funny, wallahi. No, wallahi, Khalifa, excuse me, wallahi. Anile woma jechuun barbaade dhaggeeffadha. Dubra jechuun huccuu adiidha. Dubra jechuun huccuu adiidha. Shamarran huccuu adiidha. Yoo deefi wanti kun garra buute irraa mul'ata. Huccuu adii irraa wanti sanni mul'ata. Dhaggeeffadha isin lachuu woma isinii jechuu barbaadeeti. Waan taphaaf giseenii fi geemii irra wal dhuftan waliin jettan amma akka maletti namni warri keessaawuu ijoolleen teenya warri sooshaal miidiyaa maal kuni waan bakka akkasii ilaalanii bara akkana siin jettee waan akkas akkasii jiru isin hanga wal jaalatan namni biraati ni beeka nullee ni beeka atillee hanga qulqulluu ni beeka waan takka namni dogongora tokko takka gaafa kuweet irraa eegaltee Itoophiyaa deemtee gaafa kaayiroo waan takka namni dogongora takka sirra qabeen beeku waan takka sirra ashitiin maa namni ni beekan isin lachuu isin beekan so waan akkanaa tana gaafa waliin guguta waliin jettan reefu amma odumaan isin jala jirutu atis jechuun waan akkas akkasii irra deebi'ee dubbachuun barbaadu waan waliin jechaa turte waan akkasii waliin jechattan san irra deebitanii dubbatin maal jennaan takka abbaan takka namaatu waa namaan jaa lammata abbaan waa ifin jaa so amma isin lameen kuni hedduu wal jaalattan jaalaltii isin walii qabdan isinirraa mul'atti kabajjaan isin walii qabdan illee isinirraa mul'atti. Isin anatu jaalata malee isin an jaalattu. Ila Khalifa kiyya dhaggeeffadhu. Inni beektallee hamma wayii na beekta. Eenyuun durattuu na beektadhee yaadaan amma wayii Hamzaa, wayii Jinnii, wayii Ebelu jedhan kana wayii nama haasaan kana hunda durayyuu na beektan jedhee yaada. Eenyuun akka ta'e jechuudha. Dhageessaan eenyuun akka ta'e na beekta. An keessa kiyyatti 0.1 waa yaadee jiraadhe tanan addaataa dubbadha nama kamiitu. Hameetaadhaan shuktaa namni garana deemu dhaloota kootii miti. Addaataa nama keessi kiyyas adii kana addaataa nama waa jedha. Qabaattes namatti hin hawwu, dhabees namaaf hin gammadu, jireenyi kiyya jireenyuma kana. Gin maqaa balleessin narra kaayanii asii miti duuba sanii na dhukkubdiya. Na dhukkubaa jechuudha. Meebi namni ana akkanatti na laalee waan barbaade narraa raguu waan barbaade narraa haasa'uu danda'a. Osoo maatiin kan koo osoo dhagahe yookaan namni na beeku namni maatii kiyya beeku osoo dhagaheeti na raajeffata waan kana. Ani irra caala ijoollee koomentiitiitu raajeffachuu jira waan kana akkamitti akkas jetti eenyutu waan kana jedheeni. Wallahi ijoollee koomentiitu raajeffachuu jira jechuudha. Ufii kaastee bar dubbiisa maal taate eessa deemaa taate? No jedhee bar an haasaa jedhee bar. Waan Suudaanii Waan haasaa jedhee bar. No ashitti na dhaggeeffadhu an haasaa jedhe anin. Waan si jibbuuf takkan qabu. Waan kan qabu ani ijoollee si koomandooti ilmaan haadha takkaatii fi abbaa takkaati. Wanni si jibbuuf tokko hin jiru wallahi billahi jibba kan kee qabaadhe rabbi musiibaa hin taane natti haa buusu. Waan takka jibba kan kee wanni qabuuf tokko hin jiru maali irratti si jibba. Waan takka Ejeri. dhageeffadhu Khalifa. Sin jaaladhaa sin kabajja. Ashittiin jecha amma jettee baate kana na habaaftu. Jecha amma jettee baate kana ashittiin na habaaftu. An nama xurii hin qabne nama hadha xurii qabu miti barus xurii qabu miti gara fuulduraatis xurii qabu miti. Tiyya abbaa torbatti zariini hin beektu zirii. Hin beektu hammeenya dalagu mana Suudaanii dhaabatan sana. Anaatu keessa. Abba torbatti jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa. Abba torbatti zariin tiyya waan akkana hin qabdu. Dhaggeeffadhaa lafaatiin ni beekaa. Wallahi abba torbatti zariin tiyya waan akkana hin qabdu. Osoo dhagahee namni biroo dhagahee osoo nagaafateeti nama kuma tokko wayi na jala jira. Nama kuma lama wayitu si jala jira. Nama hagana irratti wallahi namatu natti hime jettee miti. Wallahi nama isi hime san yoo ashitti naaf hin baasin wallahi billahi anaaf isin Amaaraa fi Oromoodha. Jecha kana ashitti naa baasti naa baasti. Ana fita dia mati wallahi nan dhaggeeffadhu ani faashittiin hammeenya takka isirraan qabu hammeenya takka narraan qabdu
argitanii gurbicha yoo taate itteemus dandeettis dantaa jireenya isiiti. Wallahi quraana samaawaata bu'ee fi salaata 5 sooma 30 akka kadhaafi hammeenya takka garaa isii keessaan qabu rabbiin summii garaa kiyya keessa haa kaa'u. Gin jecha amma jette kana ashitti yoo naaf hin baasin ani faashittiin amaraaf kiristaana an eenyuufuu dantaan qabu bakka maqaa na balleessan irratti nagarra oola. Fejerii. Ani sittaaree jira amma karaan kan godhiif kan keeti. Meekooy maal balleesseeti maal si balleesseeti takka naa jecha nama bakka biraa siin jiru na dhageessimu takka anumaa waa'ee kee dubbatu si faarsu malee obboleettii Kalifa godheen jira. Maayika godhe beektanii? Na. Wallahi anaafsi kan kootiif kan keeti amma karaan. Kalifa blookiin si godhe maaliif beektaa? Gaaf tokko mana kan keedheeru anaafsi qaata adda lafa waggaa tokko ga'eera isaa ergee wal arguu dhiifne. Waggaa tokko hanqaata si argaan jiru mana kan keetta dhufee si arge laayifii irra jirta ture. Kazaa baala akkan seeneen koomenti